nama tokko nama isin bira ture nama baratanii yookaan immoo yeroo baay'ee waliin namni yeroo warbaira namni tokko jechuudha egaa wal baree egaa waliin nyaata hojii dhugee mana tokko keessa jiraate yeroo gargar ba'u baay'ee tokko nama dabbara wallaahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاز تاني وردت تجارة مكبجة وأكم جرت بيا كيسني على من نسانا من نجاز نجد أورون جلات تنس ورون بيا كينج كيس سجرت النبي نوقان الموت نجناجة شدا ودي كيسانو بكم جرت نتلاقي نكى اسمنا كاوس من جتة إيه اسمي رابطة تنجرا ليفا موجودة اسمها رابطة تجيا مالك سوا بديك كابجة شدا أصلي كان الفيديو أكدروا سنة تسني دلقا هنجروني بيكا وابا إنا رأيت دني وان بيكي سوا هيد نجا فتا تبتني أكيسني في وجه بيجا قالوا مالك قولت هنتون لي سلمان كمان أقول أسمع جلمي أكم جرتنا دلقا مال فكات أهيا مال فكات سنين جلا مركز سنو بكم جت سنة نجاني كي سناقا كوسين جت شايقا هلا كنا بيتين جرا إيجا مثلاً رالتني درفتنا ومتكارا كون جرو نجا هيا كياني ما تيجي مرت جتودا إسني سكنا قالت تنبين كبا إيجا ورون هاروتا تاني مؤمن لجتودا ماتي سيمبوتا أو دي إسمنا نمني هنقاوما ماتي سيمبون تاي سبسكرايب بوتودا ماتي سيمبوت أكتاتا كبجان سيجا فدا وريموت در ماتي كياتا تنبغا نجانا إيدر إسني جدا بوليان كيا مرت كيسانو جتودا إيجا فيديو رامونتي أبدي في والله بايتك دبريت إنجرا يوكام مخايا جرا جتودا مالف مكوفتي مالف بدي أسمع يمو وروني كيسا نجا فتا جرتن سيمبو أكدراني دلقا هنجرتو مال تاتي بدي فيديو هنجتو مالني فيديو نتسمونا قد إستوري تاي نجا فتني بتكا غلطو مبليان كي أمرت كيسا نجتودا لغا هدو بيجي تايتو مالي سوابا سنيفي لغا اسين جدا نما تكو نما اسين براتوري نما براتني يوكان موتو yeroo baay'ee waliin namni yeroo warbaira namni tokko jechuudha egaa wal baree egaa waliin nyaata hojii dhugee mana tokko keessa jiraate yeroo gargar ba'u baay'ee tokko nama dabbara wallaahi kanumaaf anillee viidiyoo raadiyoo ture sababa sanii fi miidhatti na bira turte aaliyaanii beektan jedhee yaada irratti akka viidiyoo wajjin hojjannee turre isitu gara biyyaa na biraa deeme nama tokko bu'aa nama sanii yookaan immoo namni tokko hagamta akka nama fayyadu dhugaa dubbachuudhaaf gaafa namni sun sibira jiru homaa sattiin fakkaatu jechuudha. Gaafa namni sun sibira deeme bu'aa isaatillee miidhaa isaatillee kan bartu sirriitti kan bartu durallee dhima beekaa kana jechuun kiyya. Garuu kan sirriitti bartee bu'aa nama sanii beektee galateeffattu gaafa namni sibira deeme wallaahi dhugaa isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa yuutuubii kan erga jalqabee hanga amma isin na bira turte jechuudha. Waggaa tokkoof na bira teettee والله نما جتوا أجيبتوا نماذج ميدا نكون بديت كيات ولين كلامنا ولين كلامنا وان براد إسا قرأ يوتيوب فيديو جنون جتات ربا إتكايت لبا إنك تدامن لسي بق عمل كله كلا ولا ما قالتي
Garuu amma na biraa deemnaan wallaahi hojii yuutuubii mataan illee hojjetu na dabbare isin jira hordoftoota yaa maaliif jennaan waggaa tokkoo fi ji'a shan akkana na bira teette nama gara waliin teettan tokko yoo biraa dhabdan yookaan namti yoo isin biraa deemu baay'ee takka nama dabbara jechuudha. Waggaa tokkoo fi jechuu dhiisaatiin nama tobbaan takkaaf si bira taa'ee wajjin taphattee wajjin kolfitee yoo si biraa deemu guyyaa namni si biraa deeme san manni kun bakka akka hawwaayee hir'ateetti callisetti jedha. Kanumaaf walla na dabbaree illee viidiyoo hojjetullee hin dandeenye dura maaliif jennaan na gargaaraa turte daa'imni irraa qabaa turte hojii mana keessaa na gargaaraa turte sababa saniin anillee viidiyoo kadafee dafee hojjetaa ture garuu isin deemtee jennaan bakka akkuma itti hojjedhuun dhabe hordoftoota kiyyaa kanumaaf na dabbare malee waan biraatiif miti mata duree laaltanii hirrifatinaa isin jechuu barbaada. Egaa Aliyaa jechuun beektan jedhee yaada. Kiyya kanaafin badee isiniin jedha akka hubattan abdiin qaba. Egaa samuuna kan akkuma dura isinii ibsuuf yaaletti egaa akkuma dura isinii ibsuuf yaaletti samuuna kana viidiyoo isin hojjannee waan tokko gadhiisaa jira. Waan gadhiisu kana irratti illee dhugaa natti toleetti miti gadhiisaa jiru. Garuu haguma osoo hojjetamin yookaan immoo osoo gadi dhiisnaa gaafu jedheeti malee hin fedhu waan akkanaa gadhiisuudha. Garuu ittiin bohaaraa yeroodhaaf jedheeti inshaallah yoo natti tole isiniif horaabaa bakka haaluma jiru wajjin maatiin kiyya guutuu wajjin isiniif horaabaa jechuudha yeroo itti aanu maaliif hojiin mana keessaa nama jalaan dhumu dhugaa dubartii hin beektanii dubartoonni keessatti hojiin shamarranii mana keessaa nama jalaa hin dhumu jechuudha tokko yoo hojjetan tokko taraa tokko yoo hojjetan asumuutu namni biraa na bira waan hin jirreef viidiyoo hojjetu viidiyoo namna waraabullee hin agarreessa nama saniif isinirraa bade isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa nama tokko nama si bira ture nama si qarqaaraa ture tokko nama waliin turte tokko hagam takka akka si fayyadee fi hagam takka akka namni sun siif hirkoo yookaan immootu utubaa siif yookaan immootu akkam jedhee isin haa ibsu namni sun maal akka ta'e gaafa namni sun si bira deeme barta jechuudha. Kan ofii kiyya irratti argeetiin jira. Ani waggaa tokko foyii kana osoo hin uffatiin yuutuubii kana viidiyoo yeroodhaan gadhiisaa ture isin na bira deemte jennaan takka gadhiisuu hin dandeenye jechuudha wajjadheedha. Kan gadhiisa illee jiraate kan dura waraabeetiin lafa ture gadhiisaa ture haga isin deemte gadi hin hojjanne jechuudha viidiyoo biraa hedduu takka gaddeetiin jira baay'ee takka namatti hin tolu saniifin isin jedha akka hubattan abdii. Obboleeyyan kiyya hedduun isaanii immoo karaa keessaatiin viidiyoo qulqullina duraan hojjetu maal dhiiste maaliif nurraa dhiiste maaliif hin hojjanne jettanii na gaafattan baay'een keessan jechuudha dhugaa isiniin jedhaan karaa kanaan hedduu takka hin galu maaliif jennaan. Baay'ee nagaddisiisa maaliif jennaan viidiyoo qulqullinaa gaafa ani waa meeqa ifaajee hojjedheetiin hin gadhiise nama 100 takka nama 200 laala yoo jabaatte nama 300 maaliif laaltanii fayyadamuu dandeettan yeroo ammaa kana ammoo biyya keenya keessa meekaappiin takka hin jiru jechuudha. Meekaan abbaa feetan gaafa dhanaa biyya keessa jiru meekaappii orgee jira abish meekaappiin takka akka biyya keessa hin seenne ka biyya keessa jiru akka ka biyya alaa fakkaatee gurguramu jechuun maaliif sababni inni orgee hojjettanii am fakkeenyaaf mana koosmoo yoo deemte jechuudha. Ka biyya alaatiif biyya keessaa gatiin isaa garagara. Ka biyya alaa sun xiqqoo waddadaa ka biyya keessaa sanirra lashii qaba jechuudha. Amma inni maal godhuu fi ka biyya alaa kun yoo dhabame biyya keessaa namni gatima widdii saniin ka biyya keenyaa oomisha biyya keenyaa bitata jechuudha. Sanirraa kan ka'e kan galle jedhame ka dura galallee garagaraatiin galaa jirus baay'ee takka qaaliidha jechuudha. Yeroo ammaa kana meekaappii bituu dhiisaatiin dhugaa isiniin jala jireenyi wanni bitan baay'ee waan ta'eef egaa viidiyoo qulqullinaan rakkoon qabu isinii hojjedhan garuu hin laaftani rakkoon keessa laalaa sheerii godhaa sabskraayibii godhaa ifaajee wanti qulqullinaa sana hojjedhee gadhiisuudhaaf yeroo takkamoo waan ofii kiyyaa fayyadamu yoo ofii fayyadame isinii gadhiisa yeroo akkasitti namni xaaree hojjetee gadhiisi yoo namni hin laalamin nama dhiqqoo namatti hin tolu sanumaaf irraa kusadha jechuudha. Kanaaf inshaallah isinii hojjedhaa laalaa sabskraayibii godhaa keessan barreessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa akkasii sababni an badeef kanaa hedduu takka baay'ee takka dhugaa baay'ee takka jechuudha. Aliyaan irra deemte hedduu takka mukaa'ee jira dhugaa isiniin jedha. Akkana saniifin badee akka hubattan abdiin qaba viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa yaadee isinillee barreessa. Namni mootii osoo sabskraayibii hin godhin viidiyoo kiyya laalaa jirtan. Maal rakkoo qaba sabskraayibii godhaa laayikii illee godhaa koomentii illee godhaa. Egaa asitti immoo namoonni keenya baay'een sabskraayibii akkamitti namni keenya dhugaa isiniin jedha xiqqoo jechuudha baay'ee duubatti hafnee jirra. Egaa iimeelii banadha yeroo iimeelii osoo hin banatiin viidiyoo nama kamiitu jechuudha yuutuub irratti iimeelii yoo hin qabaatin sabskraayibii illee godhuu hin dandeettan laayikii illee godhuu hin dandeettan jechuudha iimeeliin barbaachisaadha. Yoo isin iimeelii osoo iimeelii hin banatin sabskraayibii godhuu hin danda'amu laayikii illee godhuu hin danda'amu jechuudha. Sababa saniillee namoonni baay'een akkamitti akka godhamu hin beekani iimeelii banadha isiniin jedha hordoftoota kiyya.
Egaa viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata sababni an badeef kana namoonni baay'een na gaafata waan turtaniifin isinii viidiyoo kana isinii waraabe jechuudha. Egaa inshallah sanii fi amma mootu maatii guutuun waraaba namni na waraabu hin jiru waan jedhe hin dhiisu. Egaa namni mana keessa hojiin baay'een jiraatullee darbee isiniif waraaba jechuudha. Gaafii barbaadan na gaafatu dandeettanii namoonni mootu Simbo biyya keessa jirtaa waan tokko barbaannaa lakkoofsa bilbilaa keessa nu kenni jettanii na gaafattan baay'een keessan inshallah kun lakkoofsi kiyya isiniif kaayeetiin jira. Lakkoofsa kana yoo bilbiltan yookaan immoo lakkoofsa kana yoo na dubbisuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsi kiyya kunooti akka egaa hordoftoota kiyya ammayyuu hojiin akkana taskuutee jira uffata miiccee hin dachaafne baay'ee biizii jechuudha. Akkana yoo jedhu immoo ijoolleen baay'een keessa viidiyoo irraa baddee akkana jedhallee itti mee jennaan nuuma nama kan jirru ima wajjannaa ati immoo osoo mana kee jirtu maaliif biizii ta'ee hojiitti nama baa'ate maaliif jettaa jedhanii namni gaafatanillee jira. Dhugaa hedduu na golfisanii bakka walitti namaan dhufu jechuudha. Hojiin walitti namaan dhufu hojiin mana keessaa hin dhumatu sanuma saniifi immoo dhugaa dubbachuuf mucattiin na biraa deemaa hedduu akka mukaa'ee jira. Na biraa deemuu isheetti jechuudha. Bakka baay'ee natti hin tolle chibayee hojjetu akkan isiniin jedha hundaafuu. Egaa na dhageeffattaniif hedduutu akka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kanarraallee kana fakkaataa kiyya akka deebitullee aliyaan akkana deebitullee du'aa godha. Egaa mootu viidiyoo biraatiin inshallah yoo rabbi jedhe walitti deebinaa isiniif waraabaa viidiyoo babbareedaa eeggadhaa isiniin jedha. Akkan isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyanaa ta'a. Horaa bulaa isiniin jedha. Hedduutu akkasiin jaaladhaa isin kabaja. Bye bye.